Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti jiraattonni gargaarsaan jiraataa turan qamadii gargaarsaan malee akkaataatti biqilu hin beekne yeroo ammaa jallisiin misoomsuun wabii nyaata isaanii mirkaneeffataa kan jiranii fi kanaa dura misoomsuu dhabuu isaaniitiin haalaan kan gaabban ta'u qonnaan bultoonni aanaa Gursum obbo Said Aliyyii fi obbo Ramadaan Muhammad ni dubbatu. Qamadii kana numaa hin beeknu tanuma gargaarsaaf nu kannan malee numaa hin beeknu. Akkasitti qamadiin akka biyya tana taatis hin beeknu jechuun nuti. Beela jalaa bahuudhaaf kadhattummaa biyya alaatirraa bahuu saniif qophooyneeti nuti. Amatarraa waggaa 3 akka armarraa oomishnu taasifnee jirra. Ni gaabbinee jirra amma armaa duraatu silaa akkanatti karoora kana mootummaan nu agarsiise. Silaa kana caalaarraa fayyadamne magaalatti illee manarraa ijaarranne waan jijjiirama guddaa agarsiifnu nu dhagayamaa jechuudha haalaan. Kadhattummaarraa baanee jirra kaanoo qamadiidhaan gargaaran maal na katabaa maal qamadii biyya alaata keessa turre kadhannee fi qoraan guurree cilee cirree maal keessa turre jechuudha. Dur namni keenya cilee cireeti odoo cilee caroo achumaan du'e jechuudha. Eegeen armaa xiqqashoo tokko na deebi'ee tokko kan lafatan hin qabne nama kadhatee yoo godhate cilee sanirraa hafeeti bu'aa guddaa harkachuu jira jechuudha. Aanaan Gursum gammoojjii ta'uu isheetiin lafa simbirroon girrisaatti baay'atu waan ta'eef fala akka barbaadu qonnaan bultoonni gaafataniiru. Eegeen wanni kanarraa fi maacur kanaas dawaa yoo nuuf fidanii shumburroo kanaas mootummaan kaa'isaa harka bal'aa qaba fala nurraatti kannee maashina kanaas ammaan dhiyeesse odoo guu qamadiin karaa diiminaa geetti maashina bareedaa kan harkaan itti guuran sun kan barra dabree dhufe ni beekan jechuudha yuunivarsiitii Haramaayaatiif fide. Faashin akkasii yeroodhaan dhiyeessuuf barbaachisaadha qamadii kana. Girrisaadhaa sun akka fuulduraa mootummaan nurraa biifu jechuudha. Girrisaa sun yoo xayyaaraan nurraa biife fuulduraaf oomishni keenya ni guddataa jechuudha. Inni biraatanii joomma jallisii lafarraati jechuudha. Iddoon tun jallisii lafarraa tana biyya keessaa baafnaa jechuudha. Silaa jallisii sunillee mootummaan sibirtoo nu godhee akkuma akkas bishaan sibirtoo keessa yaa'aa gad dhufe nu godhee fuulduraaf ni barbaannaa jechuudha. Ogeessi qonnaa aanaa Gursum addaa baatee obbo Naasir Hassanii deeggarsaa barbaachisaa gama hundaa qonnaan bultootaaf taasisaa kan jiran ta'uu kaasaniiru. Summi maacurka jaansun finneeti as jira irra deddeebisanii itti facaasa akka facaasan yoo taraa takkatti irraa fixuu baate akka deddeebisanii irraa itti fixanitti bira teenyee itti kannu jira daasuun kannuufi jira inni kaan shimbirroo irratti ijoolleenis ni jiranii isaanis ni jiranii shimbirroon tun ganamaa fi galgala nyaatti. Ganamaa fi galgala san bira dhaabbatanii yeroo lamaa san dabarsinaan humnaa ol yoo ta'e immoo mootummatti iyyatanii akkaataa saniin furuu danda'anii jechuudha. Kanarratti irratti deeggarsa guddaa kan nu jirraa jechuudha akka gummatti. Itti aanaan waajjira qonnaa aanaa Gursum obbo Biraanuu Tsaggaa'een waggoota 3 darbanitti hojiin hojjetamaa tureen bu'aan argamuu kaasanii bara kana ammoo hektaara 2,000 qabanne yeroo ammaa kana keessatti gara qonnaan bulaa 4,120 hirmaachisuudhaan hektaara karoora qabanne 2,000 irraa hektaara 1,845 araddaa 17tti raawwanneetu jirra. Yeroo ammaa kana keessatti qonnaan bulaan yeroo banaa qamadii oomishuun kana aadaa godhatee karaa bareetoo jira jechuudha. Itti aanaan waajjira bulchiinsa aanaa Gursum obbo Biqilaa Lataan misooma jallisii qamadii jalqabuu fi rakkoo hamaa turuu kaasanii yeroo ammaa bu'aan dhufaa jiru abdachiisaadha jedhu. Qamadii jallisii kana jechuudha waggaa gaafa duraa uummata keenya dirqisiisnee jalqabsiisnee jechuudha. Amma garuu qamadii jallisii kana uummatatu dhaabuun qabnu jee nu gaafachaa jira jechuudha. Kanaaf jijjiirama uummanni argee jira jechuudha. Ganna ni facaafata uummanni keenya jechuudha. Dabalata bona yogguu akkas facaafate galiin isaa ni guddata, oomishni isaa ni guddata, jijjiirama argee jira jechuudha. Amma uummata kana yoo hiineyyuu hin dhiisanii jechuudha. Kanaaf arganii jiranii chaalenjii guddaa keessa darbinee keessa baanee jechuu barbaade. Aanaalee godina Harargee Bahaa keessa jiran gammoojjii ta'uu isaaniitiin horsiisee bultoonni waan keessa jiraataniif jallisii qamadii jalqabsiisuuf qormaata hamaa ture injifachuun bu'aa arganneerraa jedhu bulchituun godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammad. Qonna kanatti gaafa galu ooluu mootummaa jedhanii beekan malee kan keenya jedhanii beekan uummanni. Kan qotu nuyi, kan facaasu nuyi, kan aalamee kunuunsu hojjetaa mootummaati. Gaafa harvestiif geemmoo ooluun tunteeti kottu gizee jaan citaan abiqechee mootummaanii jedha malee qamadiin takka makkataatiin beekutu. Haa ta'u gaafa kompaanaa geessinee hamnee caalaa isaa agarsiisnu immoo qonnaan bulaan hin amanne. Hin amanne nama tokkotu kintaala 50, 60, 70 hanga 100 wayiitti galfate ooluu sanidha. Eegas booda immoo eega midhaan san galfatee mi'a isaatiif bu'aa isaa dhandhamee booda
eksteeshinii isaatis gadi nutti maxxanee oolu sanis nu akka qeebalee. Yeroo ammaa uummata keenya midhaan gargaarsaan jiraachaa ture waliin hojjechuun ofirra darbuun qamadii biyya alaatti erguuf jirraa jedhu aadde Miskii Mahammad. Yoo xiqqaate kuntaala 200,000 ol ekspoortii kuma jenneetti kayyaan shaalaawni goonaas midhaan nyaataatiinis of dandeenya. Sababni isaa uummanni keenyas bayyanatee jira. Ogeessi keenyas jijjiirama qonnaan bulaa eegaa akee booda itti gammadee halkanii guyyaa deeggarsa ogummaa gabbu'ee kannaa jira. Sadaffaa dachiin hoggatti gizee takka oomisha kanitu waggaa 3 oomisha kan nu jalqabdee jirti. Kanaaf uummata kan hiyyummaa keessaa baasuun salphaadha jenneetti kan hojjechaa jiru.